Naannoon Ayibeeriyaa biyyoonni har'a Ispeenii fi Poorchugaal jedhaman yeroo waggaa 800tti kalaa'uuf dachii Islaamni bulchaa turan. Jalqabatti maaltu Islaama Arabiyaa kaasee ardii Awurooppaa geesse? Boodarra ammoo maaltu duubatti isa deebisee baay'inaan Afrikaa fi Eeshiyaatti akka daangeffamuuf isa dirqisiise? Kunoo yeroo keenya fudhannee odeeffannoo madaalawaa kan ragaa irratti hundaa'e isin biraan ga'uuf deemna. Isin ammoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuudhaan odeeffannoo kana warra hafe biraan gayaa. Ifnaan dukkanatti akka ba'u, beekumsi manaa fi nama mara bira akka ga'u godhuu irratti nu gargaara. Galatoomaa. Amantaan Islaamaa galaana ce'ee gara ardii Awurooppaatti kan faca'e gammoojjii Arabiyaa keessatti mul'atee heddus odoo hin turin ture. Islaamni jaarraa 7ffaa fi 8ffaa keessa ardii Awurooppaa kan dhaqqabe tooftaa babal'achuu fi dachii haarawaa qabachuutti dhimma ba'uudhaan Islaamni jaarraa hedduuf Al-Andaluus, Sisilii, Balkaanii fi Golden Horde irra jiraate ashaaraa hanga har'aa mul'atu dachii Awurooppaa irra kaayate. Al-Andaluus. Taariq ibn Ziyaad bara 711tti akka bara walootti yookaan Common Eraatti humna waraanaa 7,000 hanga 12,000 ta'u qabatee galaana ce'ee gara Ayibeeriyaatti tankaarfate. Humni Taariq kan warra Barbar yookaan Amaaziik irraa ta'e injifannoo jalqabaa mootummaa Vizigoot kan Ayibeeriyaa bulchaa ture irratti gonfate. Islaamni gara Ayibeeriyaatti ce'ee hedduu odoo hin turin ture kan harki irra caalaan Ayibeeriyaa naannoo baddaa Asturiyaas irraa kan hafe bulchiinsa Islaamaa jalatti kan kufe. Yeroo san irraa eegalee bulchiinsi Islaamaa jaarraa hedduuf Ayibeeriyaa keessatti itti fufe. Ayibeeriyaa, Ispeenii fi Poorchugaal har'aa warri Muslimaa Al-Andaluus jedhaa waama. Bakki amma Jibraaltar jedhamu kan Ispeenii fi Morokoo jidduutti argamu Jabal Al-Xaariq gaara Xaariq jechuudha. Maqaa Xaariqiin kabajaa isaaf moggaafame. Jaarraa 8ffaa keessa Islaamni injifannoo mooticha Vizigoot Rooderiik irratti argateen onnatee karoora daran gara Awurooppaa hafetti babal'achuu baafate. Hedduus hin turre gaarreen Pyrenees qaxxaamuree dachii Awurooppaa gara lixaa to'achuuf carraaqii godhe. Hawwii guddaa qabaatus karoora cimaa baafatus odoo itti hin milkaa'in karatti hafe garuu imalli Islaamaa kan Abdurrahmaan Gaafiqiin durfamu kan gufate Gool Faransaay har'aa keessatti kan dhaabate bara 732 humna Chaarles Maarteer hoogganuun mo'atameeti. Dirree lolaa Tuur irratti humni Islaamaa mo'atee odoo ta'ee akka hayyoota seenaatti Awurooppaan har'aa tarii bifa biraa qabaatti ture. Garuu dirreen lolaa Tuur Awurooppaa guutumatti harka Islaamaatti kufuu irraa ittise, bataskaanni masjidatti geeddaramuu irraa hambise, Laatiin qubee Arabaatiin bakka akka hin buune taasise. Faransaay keessatti mo'atamuu isaa hordofee bulchiinsi Islaamaa xiyyeeffannaa isaa gara Al-Andaluus deebise. Yeroo Ayibeeriyaa qabatan irraa eegalee Musliimoonni Al-Andaluusiin jalqabatti akka godinaa fi Emireet Umayyaditti boodarra akka Kaliifeet Kordobaatti bulchaa turan. Akkasumas jaarraa 11ffaa hanga 15ffaatti mootummoonni Taayifaa, Amuraabiid, Almohaarii fi Nasriid wal duraa duubaan Al-Andaluus bulchaniiru. Al-Andaluus keessatti Islaamni seenaa boonsaa kan hojjete maqaa fi kabajaa guddaa kan argate Kaliifeet Kordobaa jalatti. Al-Andaluus keessattuu bulchiinsa Abdurrahmaan sadaffaa, Hakaam lammaffaa fi Mansuur jalatti Awurooppaa keessatti naannoo hedduu guddatte taate. Fakkeenyaaf magaalonni akka Kordobaa, Toleedoo, Siviyaa fi Granaadaa hedduu dagaagan. Awurooppaatti akka wiirtuuwwan barnootaa, saayinsii, qorichaa, ijaarsaa, falaasamaa fi aartiitti tajaajilan. Warri Muslimaa guddina saayinsii fi sammuun Awurooppaa irratti dhiibbaa guddaa taasisan. Kordobaan jaarraa Golden Age of Islam in Spain jedhamutti magaalota bara sanitti addunyaa irratti qaroominaan ce'an keessaa warra tarree jalqabaa taate. Magaalattiin maqaa guddaa horatte dachii Muslimaa fi alarraa saayintistoota, barreessitootaa fi hayyoota falaasamaa beekamoo hawatte. Yeroo muummee irra turtetti Kordobaan mana kitaabaa kan ummataa fi kan dhuunfaa isa Hakaam lammaffaa kan kuusa kitaabaa 400 hanga 500 qabu dabalatee hedduu bu'uureessuu dandeetteerti. Gama biraatiin barreeffama Giriikii fi Roomaa durii afaan Arabaa, Laatinii fi Hibruutti hiikuudhaan beekumsaa fi qaroomina Awurooppaa keessaa badaa ture tursiisuu fi tamsaasuu keessatti shoora guddaa taphatteerti. Ammas gama beekumsa yaalaa fi qorichaa, herregaa, astiroonomii fi baayoloojiitiinis addunyaaf gumaacha guddaa gooteerti. Hayyoonni akka Al-Zahraawii hayyuu baqaqsanii hodhuu, Al-Baayitar hayyuu dawaa,
Al-Zarqaalii hayyuu astiroonomii fi Ibn Rushd hayyuu falaasamaa qaroomina islaamnii fi hawaasni addunyaa har'a irra gaheef waan hedduu gumaachan. Saayinsii fi teekinooloojii har'aaf dhagaa bu'uuraa kaayan. Jaarraa 10ffaa irraa eegalee lakkoofsi Arabic numeraalsii fi lakkoofsi kurnyee gara Awurooppaa akka ce'uuf aljeebraa, ji'oomeetirii fi triiginomeetiriin akka dagaaguuf shoora guddaa taphatan. Guddinni gama ijaarsaatiin ture raajiidha. Ijaarsi masjiida guddaa Kordobaa jaarraa 8ffaa, Madiinaat Al-Zaharaa jaarraa 10ffaa akkasumas masaraa Alhambiraa jaarraa 13ffaa fakkeenya hojii guddaa agarsiistuu qabeenyaa fi qaroominaa ta'aniiti hanga har'aatti kan itti fufan. Akka wiirtuu amantaa fi beekumsaattis tajaajilaati kan turan. Bara Awurooppaan hiyyummaa fi duubatti hafummaan qormaatamaa turtetti jiraattonni Kordobaa daandii afame irra tankaarfataa, ifaa daandii, sirna bishaan dhugaatii fi bakka uummanni qaama itti dhiqatu qabaataa turan. Ogummaa harkaa fi aartii faayaatiin keessattuu hojii sibiilaa, waccuu fi gogaatiin sadarkaa guddaa irra kan gahame. Ogbarruu, walaloo fi sirbaanis baay'ee tankaarfatame. Qonnaa fi diinagdeedhaanis wanti hojjetame danuudha. Sanyii fi biqiltuu hedduu Awurooppaa geessan rooza, shankoora, burtukaanaa fi kana fakkaatu Awurooppaa wal barsiisan. Beekumsaa fi tooftaa qonna jallisii babal'isuudhaan oomishtummaa guddisan. Wiirtuu daldalaa diriirsuudhaan diinagdees dagaagsan. Gama biraatiin wantoota Al-Andaluus ittiin beekamte keessaa tokko wal dandeettii fi waliin jireenya amantaati. Andaluus bulchaa kan ture Islaama ta'us Kiristaanaa fi Yahuudota isaan keessa jiraataniif bakkaa fi kabajaa qabaataa turan. Andaluus bakka namoonni aadaa fi beekumsa itti wal geeddaran, waloon guddina hawaasaaf itti hojjetan turte. Amantaa wal qabatee rakkoon tokkos hin turre jechuu miti garuu. Jaarraa 11ffaa keessa Kaliifeet Kordobaan dadhabaa deemee gara bulchiinsa magaalotaatti Siitii Isteets yookaan Taayifaatti kan yeroo hedduu wal lolanii fi wal morkanitti bibixxiilame. Bittinnaa'insa siyaasaa Kaliifeet Kordobaa mudate mootummaan kiristaanaa kan gara kaabaatti qaafirii qabate akka hiree gaariitti fudhate. Yeroo kanarraa eegalaniiti mootummoonni kiristaanaa haleellaa fi weerara jaarraa hedduuf itti fufe riikonkistaa jedhamuun kan beekamu musliimoota irratti geggeessan. Bara 1085tti magaalaan Toleedoo harka Alfoonsoo shanaffaatti kufuun isii hamilee kiristaanotaa ol kaase deeggarsa kallattii Awurooppaa hedduu irraa akka argatan taasise. Dirree waraanaa Laas Naavaas da Tolosaa irratti bara 1212tti humni kiristaanaa kan garee Kaastiyaa, Aragoon, Naavaareesii fi Poorchugaal of keessatti hammate injifannoo guddaa warra musliimaa Kaliifeet Almohaad irratti gonfate. Injifannoon kun warra musliimaaf ulfaataa hadhaayaa ture. Kana booda musliimoonni bifa ijaaramee fi qindaa'een warra kiristaanaa afoo dhaabachuu weerara ofirraa qolachuu hin dandeenye. Yeroo gabaabaa keessatti magaalaan Kordobaa 1236tti, Vaaleensiyaa 1238tti akkasumas Sibiyaan 1248tti harka mootummoota kiristaanaatti kufan. Dhuma jaarraa 13ffaa irratti hundi weeraramee marti to'atamee wanti harka musliimotaatti hafe Giraanaadaa qofa ta'e. Islaamii yeroo dhumaatiif Al-Andaluusitti nagaa kan dhaamate bara 1492 yeroo warri kiristaanaa naannoo Giraanaadaas guutummaatti harkatti galfate. Kufaatii Giraanaadaa bara 1492 booda mootonni kiristaanaa Ferdinaandii fi Izaabeelaan labsii Alhambiraa labsan. Jalqabatti Yahuudonni boodarra ammoo musliimoonni amantii kiristaanaa fudhachuu akka qaban ibsan. Kan labsii kana afoo dhaabate inni Yesuusiin fudhachuun itti ulfaate falli Ayibeeriyaa lakkisee deemuu akka ta'etti hubate. Hedduun namaa kan lubbuun jiraachuu filate dirqamee amantaa kiristaanaa fudhate. Warri duratti musliimaa fi Yahuudaa ture dhoksaan amantaa isaa durii qabatee akka itti fufetti ilaalamaa fi shakkamaa ture. Boodarra gareen kun kiristaanummaa akka onneen hin fudhannetti shakkamee adeemsa Ispaanish Inquisition jedhamuun warra Kaatolikii duratti qorame. Hedduu namaa irratti ni murame. Tarkaanfii jajjabaan biyya irraa ari'amuu dabalatee irratti fudhatame. Spanish Inquisitionii fi labsii Alhambiraa hordofee hireen nama 300 hanga 500tti tilmaamamu gara Afrikaa Kaabaatti, Morokoo, Aljeeriyaa fi Tunisiyaa har'aatti ari'amuu ta'e. Lakkoofsi Yahuudaa Ayibeeriyaa irraa buqqa'ees xiqqaa hin turre. Ariisaa kanaan lubbuu nama hedduutu galaafatame, uummata hedduutu gidiraa hamaaf saaxilame, hawaasni guutuun buqqa'uuf dirqame, maatii Yahuudaa fi Muslimaa hedduutu diigame. Islaamni mo'atamuu fi dachee Ayibeeriyaa irraa ari'amuu hordofee naannoon kun guutummaatti gara kiristaanaa Kaatolikiitti geeddarame.
Tarkaanfii manni amantaa Kaatolikii bara 1499 fudhateen kitaabni 5,000 hanga miliyoona 1tti tilmaamamu ni gubate. Kan cilaa'e kitaaba amantaa qofa odoo hin taane isa saayinsii, aadaa fi aartiis dabalateeti. Hanbaan Andaluus inni barreeffamaa wanti hafee har'a gahe isa warri kiristaanaa kan faayidaa kitaabaa hubate dhoksee of jalatti qabateedha. Tarkaanfiin Kaatolikiin fudhate ulfaataa ta'us durattis hoogganoonni Islaamaas kitaabota ilaalcha amantaa fi siyaasa isaanii akka hin deeggarretti fudhatan yeroo adda addaatti gubaatii kan turan. Kaliifeet Al-Muraavid kitaabota Al-Gazaalii gubaa turuun isaa akka fakkeenyaatti ka'a. Dhumarratti wantoota raajii jedhaman kan waggaa 1000 dura hojjetaman. Al-Andaluus keessatti waggaa 1000 duratti beekumsa ajaa'ibsiisaa qaroomina dinqisiisatu ture. Muraasa maqaa dha'uuf kitaaba Al-Tasriif jiddii 30 kan qabu Az-Zahraawiin kan barreesse Awurooppaa keessatti waggaa 500f kitaaba ijoo barnootaa fi yaala baqaqsanii hodhuu ta'ee tajaajile. Al-Zarqaaliin sa'aatii bishaaniin hojjettuu fi Astrolaab kompaasii hojjetee agarsiise gara samiitti ol mil'atee orbitiin Meerkurii elliptikaal ta'uus mirkaneesse. Jiriyaan weellisaan Pershiyaa gara Kordobaa imalee aadaa nyaata koorsii 3 fi qoorbiin shuukaan nyaachuu Awurooppaa seensise. Saamunaa ilkaaniitiin ilkaan rigachuu, xiraa bobaa hir'isuuf deodorant dibachuu Awurooppaa barsiise. Abbaas Ibn Firnaas bara 875tti meeshaa balali'uuf nama gargaaru hojjechuudhaan daqiiqota hedduuf qilleensa irra of tursiise. Yeroo ifaajee fi tooftaa kan gaafatu ta'us balali'uun akka danda'amu dhala namaatti agarsiise. Like, share, subscribe godhuudhaan beekumsa manaa fi nama hedduu biraan gayaa. Viidiyoo kana fakkaatu akka hojjennuufis humnaa fi hamilee nuuf ta'a. Yaada viidiyoo kanarratti qabdanis comment section keessa kaayaa. Galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagatti.